Tole akkam jirtu kabajamtootaa fi daawwattoota YouTube kooti. Har'a immoo Poopoo Laayivii irraa akkamitti akka birrii keenya buufannu isinitti agarsiisa jechuudha. Kabajamtoota keenya YouTube koo subscribe gochuudhaan dammoo yoo jaallattan like gochuudhaan na duuka bu'aan isiniin jedha. Kallattumaan gara viidiyoo deemna. Akkamitti akka Poopoo Laayivii irraa qarshii keenya buufachuu dandeenya yookaan immoo akkamitti karaa teelee birriitiin yookaan immoo nigdi baankiitiin birrii keenya baafachuu dandeenyuun isinitti agarsiisa. Erga gara profaayilii keenya seennee booda steejiiwwan akkanaa kana nuu fida. Kanneen erga nuu fidee booda isaan asirratti argitan kunniin poointii fi kooyiniin keenya iddoo taa'udha jechuudha. As biratti akkuma argitan kana poointii fi kooyiniitu jira jechuudha. Kanaaf gara birriitti kan jijjiiramu yeroo kamiyyuu poointiitu qarshii ta'a malee kooyiniin qarshii hin ta'u. Ijoollee baay'een gaafii keessaa na gaafattanii jirtu. Kooyiniidha moo poointiitu qarshii ta'a jettanii na gaafachaa turtan. Poointiitu qarshii ta'a malee kooyiniin qarshii hin ta'u. Already kooyiniidha gara poointii ennaa ijoollee wajjin wal jijjiirru poointii nuu ta'a. As biratti kooyinii kan ture kuni gara poointiitti jijjiirame bifa sanii gara qarshiitti nuuf jijjiiramaa jechuudha. Kanaaf guutumaan guutuutti viidiyoo keenya har'aa irratti maal laalla akkamittiin poointii kana gara qarshiitti jijjiirreetiin gara baankii yookaan immoo gara teelee birrii fudhachuu dandeenya. Baayinaansiidhaan isin dandeessu isa keessa seentanii ilaaluu dandeessu jechuudha. Karaa saniin akkamitti fudhachuu dandeenya kan jedhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Viidiyoo koo aga dhumaa hordofuu innis poointi kan jedhu akkuma gattunneen kinoo bifa argitan kanaan nuu fide jechuudha. Viidiyoo kana erga nuu fidee booda maal goona withdraw kan jedhu kana tunna. As biratti wantoota nu arganne nutti agarsiisa jechuudha. Koomishinii pilaatfoormiin nuu kafal tiraansfer dammoo pilaatfoormii riiwardi kan jedhu kunniin pilaatfoormichi kan nuu kafal exchange point kanneen yeroo biraa viidiyoo haaraa qabadheen isinii dhiyaadha waan ta'eef YouTube koo subscribe gochuudhaan dammoo mallattoo dawulii san tuquudhaan yeroo hundumayyuu viidiyoo nan gadhiisu akka isin bira gahu taasisuu dandeessu jechuudha. Maaliif yeroo hundumaa viidiyoo yoo hin gadhiisu isee sana hoggattuudhaan yeroo hundumaa viidiyoon koo isin qaqqaba jechuudha. Kanaaf viidiyoo koo kallattii kanaa hordofuu ni dandeessu isiniin jechuu barbaada. Amma kallattumaan maal gochuu barbaanna gara akkaawuntii keenyaa fudhachuu barbaanna waan ta'eef withdraw ishee jettu kana gizee tokko gattunna jechuudha. Withdraw no kan jettu tan yeroo tokko gadi tolna. Akkuma asirratti argitan kana tootaalii doolaarri asirra jiru kuni qarshii ani qabudha jechuudha. Kanaaf fakkeenyaaf doolaara 7 asirraa qaba. Doolaara 7 kana withdraw gochuu yoon barbaade withdraw naaf hin ta'u. Maaliif doolaara 10 ga'u malee withdraw naaf hin ta'u jechuudha. Kinoo as jalatti akkuma argitan kana isaan asirra minimum withdrawal amount is $10 kan jedhu kun maximum withdrawal amount 20 kan jedhu kun haga nu buusuu dandeenyu yookaan immoo akka akkaawuntii keenyatti galchachuu barbaannu dandeenyu nutti ibsa jechuudha. Nuuf irraa hubanna jechuudha kanarraa. Kanaaf withdraw gochuu barbaanne maal goona withdraw no kan jedhu kana yeroo tokko harka keenyaan gaditti buuna. Hagam akka nu withdraw gochuu barbaannu minaaminaan nutti agarsiisa. Jalqaba irratti please enter nu jedha. Qarshii nu withdraw gochuu barbaannu as biratti barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf 10 osoo hin jedhee hin qabu garuu agas naa buusuu hin danda'u jechuudha. Withdraw amount erga submit jettaniin booda guutumaan guutuutti gara akkaawuntii keessanii isinii gala jechuudha. Bifa kanaan gara akkaawuntii keessanii argachuu dandeessu. Gaafii yoo qabaattan everything comment nagaan isiniif haa ta'u. Nagaadhaan tura. Yoo dabalataatiin nagaa walitti deebinutti nagaan naaf tura. Shalom.